Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti Microsoft Excel keessatti akkaataa kamiin daataa figirikaalii jiranii akkaataa kamiin giraafiidhaan kaawwachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti giraafiiwwan gosa adda addaa ilaaluudhaan kan walii dabarsaa ture ta'uu keenya ni yaadatama. Kutaa irraa keessatti immoo ilaalla akkaataa kamiin daataa bal'aa ta'an soortii gochuu dandeenyaa fi akkaataa kamiin heederii isaa yookaan mata duree isaa peejii adda addaa irratti arguu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula yuutuubii kiyya gaafa dhuftanii sabiskiraayib gochuuf kan daganeetiin ni jira. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti seennu. Gaafa gara barumsa keenya irratti seennu maal goona daataawwan akkas bal'aa ta'an qindeeffanneera ta'a. Soortii ta'anii taa'uu qabu. Soortii gaafa jennu guddaadhaa gara xiqqaatti yookaan xiqqaadhaa gara guddaatti taa'uu qabu. Kanneen karaaktarii yookaan qubeewwan ta'an yookaan leeteriidhaan jedhan immoo A to Z yookaan Z to A'dhaan tartiibaan taa'uu qabu jechuudha. Kanaaf sana gochuuf maal goona kallattiidhumaan eessa dhaqna jechuudha. Daataa kan jettu kana dhufna jechuudha. Daataa kan jettu kana dhufna. Daataa kana gaafa dhufnu maal arganna? Amaloota daataa beezii arganna jechuudha. Daataa kan jettu kun amala daataa beezii waa'ee daataa beezii hin beektu yaada baay'een keessanii Microsoft Access fayyadamtu ta'e yookaan SQL fayyadamtu ta'e hin beektu yaada. Kallattiidhumaan amala daataa beezii qaba jechuudha. Iddoo kanatti wanta agarru daataa taabsii jala kan taabsii kana jalatti wanta agarru amala daataa beezii qaba. Akkaataa kamiin daataawwan wal xaxaa ta'an keessaa daataa salphaatti barbaannee akka argachuu dandeenyu kan nu gargaaranidha jechuudha. Isa kana gochuun maal goona teebiloota kana ascending yookaan qubee A'dhaa ka'ee akkasii gadi A'dhaa ka'ee amma Z'itti maqaan jiru kun akka taa'u gochuu barbaanna yoo ta'e maal goona iddoo kana jirti. Iddoo kana jirti soortii kan jettu kun jirti. Soortii kan jettu kanarratti kilii goona jechuudha. Ishee kanatu hin taane soortii ishee jettu kanarratti maal goona ishee kana fayyadamna jechuudha. Ishee kana asirratti cuqaafne yookaan heederii isaa irratti cuqaafne kanaa dhufnu gaafa kana dhufnu maaliin soortii gochuu barbaaddaa jedhee nu gaafata jechuudha. Soortii baay jedha. Soortii baay heederii kana nu gaafata jechuudha. Lakkoofsaan immoo maqaa gandaan immoo maqaa aanaan immoo maqaa guddinaan immoo dhiira dhalaadhaan immoo ida'amaan immoo kan jedhu nu gaafata jechuudha. Amma maqaa gandaatiin akka soortii godhu barbaada. Maqaa gandaatiin maqaa gandaa gashinii isaa booda immoo A to Z immoo Z to A'dhaan soortii goonaa jedha. Ishee kanatti hin buunu kalariidhaan yookaan foontii kalariidhaan isa jedhu ishee kanatti vaaliyuudhaan vaaliyuu ta'uu qaba. Waan as keessa jiru ta'uu qaba. Ishee kanarra kan sirreessan ishee kana dhufneetu A to Z immoo Z to A'dhaan ascending immoo descendingidhaan gochuu qabdaa nu gaafata waan ta'eef ascendingidhaan immoo ascending jennee yookaan A to Z jennee keessaa baanaa jechuudha. Gaafa kana maal godha fidee maqaa A'dhaan ka'u hunduma isaa fidee jalqaba nu kaa'aa jechuudha. Amma yoo ilaaltanii ilaalu A'dhaan ka'u hundumaa fidee jalqaba nu kaa'ee jira jechuudha. Bifa kanaan A to Z'dha kaa'aa jira. Amma fudhattanii marumatti ilaaltanii amma A hunduma isaa ilaala. A fagoo jira. Isaa booda A gaafa bitu maqaa A'dhaan ka'u gaafa bitu maqaa B'dhaan ka'utti jira. A to Z'dhaan kaa'eera jechuudha. A'dhaa gara Z'tti kaa'ee jira jechuudha. Bifa kanaan soortii godhee jira. Bifa kanaan yoo ilaaltan gara dhumallee irratti maqaan Z'dii ka'uu jiraate Z'dhaan kaa'aa jechuudha. Bifa kanaan soortii godhaa jechuudha. Yoo mul'akii anoo aanaan naafa godhu jettu ta'e maal gootu ammas idduma dhuftanii soortettu kana dhuftaniitu maaliin naafa godhu aanaadhaan naafa godhatan bifa kanaan aanaa fidattanii A to Z'dha immoo Z to A'dha A to Z'dhaan godhamanii bifa kanaan gaafa keenya kunoo bifa kanaan ala immoo aanaa godhasa maqaa gandaan dhiisee aanaadhaan soortii godhee jechuudha. Soortii godhee jechuudha. Aanaan soortii godhee jira. Bifa kanaan soortii godha jechuudha. Yoo amma soortii kanaa godinaan naafatoo jettu ta'es amma dhuftanii asuma dhuftanii jechuudha. Kanarra cuqaattu isaa booda godinaan naa godhettu. A to Z godhettu bifa kanaan godinaan godhaa jechuudha. Amma ofirratti ilaaltan godinni B'dhaan ka'u jira. Kan B'dhaan ka'u irraa jalqabee tosii gadi itti fufaa jechuudha. Naannoo descendingidhaan hin barbaadatu ta'e immoo maal gootu maqaa gandaa descendingidhaan godhatu ta'e Z'dhaa gara A'tti godhatu ta'e bifa kana fudhachuu dandeessu. Z'dii jalqabaa yookaan qubee uumaatiin kan ka'u jalqaba fidalaa kun
seenaan sila dhumarra jirti amma garuu jalqaba rafte bifa kanaan kaa jechuudha. Yoo lakkoofsaan naaf godhattu ta'eeti fakkeenyaaf idaama kanaan naaf godhattu ta'eeti asuma dhuftanii idaamaan naaf godheettuun idaamni kun as keessa jira. Largessitu smallessi immoo smallessitu largessi naaf godhu isa jedhuu fi smallessitu largessi haa ta'u smallessitu largessi haa ta'u gara xiqqaadhaa gara guddaatti okeenna bifa kanaa fudhatanii ilaaltan xiqqaadha kun xiqqaadha guddataa deemaa jechuudha immoo kudhan miliyoona galaa deemaa jechuudha. Kun bifa kanaan kaa'ee jira jechuudha. Bifa kanaan kaa'ee jira guddaanuma irra jira kun guddaan kun irra jira tokko tokko torba saddeet erga matamu xiqqaadha jira bifa kanaan ascendingii fi descendingii daanii daataa keenya kaawwachuu dandeenya jechuudha. Kana maaliif fayyadamna akkuma asirratti jedhe amma fakkeenya godinaan soortii godhee jira amma Qellem Wallaggaa Qellem Wallaggaa aanota yookaan gandoota Qellem Wallaggaa jala jiranii distoor ta'anii jiru yoo ta'e soorii amma fakkeenyaaf godinaan soortaa godhame kun maaliin soortii ta'ee jira aadaan soortii ta'ee jira immoo ascendingii fi descendingii soortii ta'ee jira dhiifama meeddoo isaa duraatti deebi'u aadaanaa godhu yookaan maqaa gandaati. Maqaa gandaatiin gandoota bifa kanaa gandoota aadaan kaan bifa kanaa argachuu dandeenya kan ba'an kaan bifa kanaa argachuu dandeenya. Mee maqaa godinaatiin garaa salphaa yoo kana godhanne amma gandoota godina Bunnoo Beddellee jala jiran argachuu barbaanne yoo ta'e gandoota kanaa bifa kanaan kan Bunnoo Beddellee qofaatti soortii nu godhee bifa kanaan kaa'achuudha. Kanaaf kan Bunnoo Beddellee kana selektii godhannee keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Gandoota Bunnoo Beddellee qofaa barbaanne yoo ta'e kan Bunnoo Beddellee kana selektii godhannee koppii godhannee kanneen kaawwachuu dandeenya jechuudha. Shiitii biraarraa kaa'anii bifa kanaan ganda Bunnoo Beddellee qofaatti keessaa baafnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Katiin godhachuu hubadhaa yoo katiin gootanii daataa beezii keessan keessaa yookaan ragaa haadhoo keessaatiin jala gata waan ta'eef katii gochuun qabdani. Koppii godhatanii fidattu. Koppii godhatanii fidattan Bunnoo Beddellee qofaatti baafanneerra jechuudha. Kana keessaatiin katii gochuun qabda. Yoo katii gootanii isin jala balleessa daataa haadhoo keessaa. Nu amma yeroodhaan barbaanna kan malee daataa haadhoo keessaa kan godina 10, 15, 20, 30 iddoo tokkotti walitti qabanne gaafa soortii goonee fayyadamuu barbaanna ta'e immoo bifa kanaan soortii goonee fayyadamna jechuudha. Bifa kanaan hojjetamna jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin fiiltarii fayyadamna akkaataa kamiin fiiltar goonaa fiiltar gaafannu akkaataa kamiin daataa barbaanne qofaa keessaa fudhachuu dandeenya isa jedhudha. Algoona roo kana filanna roo kana erga filannee booda fiiltar kan jettoota jirti fiiltarii kana dhufna gaafa fiiltarii kana irra dhufnu drop down arrow bifa kanaan namti jechuudha. Drop down arrow kana keessaatii maqaa gandaa barbaanna yoo ta'e maqaa gandaa barbaaduudhaaf ishee kana irratti kilik goona drop down arrow kana irratti kilik goone as keessa barbaadannaa jechuudha. Yoo maqaa aanaa barbaanna ta'e maqaa aanaa ishee kana irratti kilik godhanneetu aanaa jala kan jirtu kana kilik godhannee as keessa barbaadannaa jechuudha. As keessa barbaadanna. Maqaa godinaa barbaanna yoo ta'e akkasuma. Amma fakkeenyaaf maqaa godinaa barbaada. Maqaa godinaa kana drop down arrow godina jala jirtu kana irratti select kilik godhee ishee kana dhufa gaafa ishee kana dhufu select all kan jettu kana jira jechuudha. Select all kana irratti kilik goonee tiikoota kana balleessine. Tiik kan ta'an kana balleessineetu godina kamiin barbaannaa godina Iluu Abbaa Booraa barbaannaa jennu godina Iluu Abbaa Booraa tiik godhan. Amma inni kaan diselect ta'ee jira. Ishee kana qofaa select goonee isaa booda okay jennaa jechuudha. Amma fudhannee ilaalle Iluu Abbaa Booraa qofa. Iluu Abbaa Booraa qofa keessaa nu baase jechuudha. Godinoota warra kaan dhiise Iluu Abbaa Booraa qofa keessaa nu fudhate. Ishee kana akkuma amaleeffame akkuma yeroo darbe isiniin jedhe koppii godhadheetanii gammadan godhaa. Iddoo biraatti geesseetanii itti fayyadamaa jechuudha. Iddoo biraatti geessanii itti fayyadamu. Iluu Abbaa Booraa kana ragaa Iluu Abbaa Booraa kana iddoo biraatti geessanii itti fayyadamu. Kana dhufeetanii iddoo biraa geessee itti fayyadamaa jechuudha. Bifa kanaan mata dureetti kennadha. Bifa kanaan mata dureetti kennadhee itti fayyadamaa jechuudha. Inni kuni hojii keessanidha. Kana booda heederiis itti fidachuu dandeessu. Inni kan biraan tariitii aanaa kana keessaa tokko ittiin barbaade yoo ta'e
aanaa filachuun barbaadoote aanaa keessaa aanaa tokkoon barbaada. Aanaa dooranii barbaadoote dooranii kana qofa meetariitii ni selekta godhu deebii kanas selekta godhu irraa deebiin aanaa kana keessaa aanaa tokkittiin barbaadoote aanaa kana keessa dhufeetanii ishee kana selektoolii kana irratti kilii godhaa diselektii taatee isaa booda aanaa tokkittiin barbaada jiru eenyuun barbaada bureen barbaada waan ta'eef aanaa buree keessaa gandoota jiran bifa kanaan naafidha jechuudha. Kun ganda aanaa buree keessa jiran yoo ta'e gandoota aanaa biraa keessa jiraniin barbaadoote ganda buree kana diselektii godhatanii ganda daaboo hannaa keessa jiraniin barbaadoote ganda daaboo hannaa keessa jiran bifa kanaan naafidha jechuudha. Gandoota biraan barbaadan masoo ta'e yoo ta'e gandoota biraan barbaadu daaboo hannaa balleessee jechuudha. Daaboo hannaa balleessee antiikiin godha daaboo hannaa ishee kanaan gasha'u ta'e bifa kana gandoota cooraa aanaa cooraa jala jiran bifa kanaan naafidee jira jechuudha. Bifa kanaan naafidee jira. Inni kun hojii keessanii dhalee yaada salphaadha. Bifa kanaan soortii godhanneetu diragaawwan kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jedhee yoo daataa duraatti isaa ishee kana drop down aruu hiriira namni kana balleessuu barbaadan maal gootu asumatti dhuftanii ishee mukaraatti gaafate baastan normaalii daataa duraatti deebi'a irraa badii asii irraa badii bifa kanatti deebi'a jechuudha. Inni kan biraan tarii maatimaatikaala kwaaliitiitti fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf maal goonaa ishee kana dhufnee warra kana keessa greater than or less than jennee fayyadamnee jechuudha. Ragaa kana soortii gochuu dandeenya. Namoonni kana hin beekne jechuudha yaadu. Namoonni kana hin beekne jechuudha yaadu. Sekoondii isaa guddisuu. Namoonni kana hin beekne waan jirtan miti. Namoonni qoyyaboota kana beeku. Quator less than or equal to namoonni kana hin beekne jechuudha yaadu. Not equal to ni asiitii tariitii simboolii kanaan argannu simboolii irraa meeshaa not equal to kanaan dura baranii irraa kan ta'e mathematical simboolii irraa meeshaa natti taatee jirti. Haa ta'u inni kuni leezzaanii beektu. Kana beektu yaadu. Warroonni asitti silaataa ture sun isaan kanaa jechuudha. Warroonni silaataa ture. Ifama. Akka formulaatti waan hubatee fi kwaaltu naa kennaa jiru. Iskeeppiin godha kanas asii na kaa'u kwaaltu. Mallattoo walqixaa fi na kaa'u. Warra kana jechuudha. Warra kana yoo fudhannee ilaalla jechuudha. Equal gaafannu eenyudha jechuudha. Equaliin ishee kana jechuudha. Ishee kana jechuudha. Equal gaafannu. Aduunni greater than gaafannu greater than ishee kana jechuudha. Simboolii greater than hin beektu kunoo ishee kana jechuudha. Less than gaafannu ishee kana jechuudha. Asitti wanti less than greater than jedhu isaan kana jechuudha. Simboolota kana fayyadamnee jechuudha. Filter gochuu dandeenya jechuudha ragaa keenya. Equal gaafannu equal jennee eenyu wajjin wal qixa as keessaa kana wajjin wal qixa ta'e kana yookaan hin barreeffanna jechuudha. Amma soorofne jechuudha. Greater than gaafannu greater than asitti barreeffatu jechuudha lakkoofsicha beektoota 589. Less than gaafannu isaan kana jechuudha. Less than jettanii barreessitu. Kara guddaa jedhamu jechuudha. Afaan Oromoon irratti kara lakkoofsa sadiitti barreessine irra guddaa lakkoofsa sadiitti barreessine. Amma fakkeenyaaf irra guddaa gaafa jedhu irra guddaa kuma lama irra guddaa kuma 200,000 haa jedhu 200,000 kunoo bifa kanaan naa fide miliyoona keessa waan ta'eef 200,000 oli. Irra xiqqaa 200,000 waan jedhamu waan naa fide irra xiqqaa 200,000
irra xiqqaa kuma 200 yoo hin jedhin immoo waan naafi kun inni ilaale duwwaan irra xiqqaa kuma 200 as keessa hin jiru jechuudha. Irra guddaas bimoo kanaan walumaa gala irra xiqqaa irra guddaa maal waan jennu as jiru jechuudha. As keessa jiru opereeteroota kana fayyadamtanii daataa keessan soortii gochuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kamiin daataa soortii goonaa immoo asitti waa'ee herregaatti kan barannu akkaataa kamiin daataa keenya soortii goonaa eekkoo algaafan walqixa lakkoofsicha achitti barreessitan as booksii keessatti barreessitanii daataa xiqqoo algaafan immoo kanarraa adda kan ta'e nutti miidha greater than irra guddaa greater than irra guddaa yookiin walqixa less than irra xiqqaa yookiin walqixa between kanaaf kana gidduu top jennee bifa kanaan kan fayyadamnee daataa keenya filter godhannu kun amala daataa beeziidhaatiin jedheera. Daataa beezii keessatti bifa kanaan daataa keenya sirbuun jechuudha. Daataa keenya keessaatti kan barbaannu qofaa fi goonee keessaa baafna jechuudha. Kana wajjin jedhee hin gaarii yaada kutaataatti barumsa mata duree haaraa ga'uu agarrutti nagaan naa turaa jechaa namoonni miseensa haaraa taatan fuula yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhuun akka hin baane isin jira. Galatooma hora bulaa.